Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu kana kan isiniif dubbisu Antolchaa Hussein Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaarraa keessatti mootummaan abbaa irree qabeenya suuqa obboleettii obbo Jawar Muhammad harka saamuu fi akkasuma amiirri biyya Kuwait buqachuu kan isinitti himnuta. Daawwattootaa fi hordoftoota kenna kabajamo warroon YouTube channel kenna subscribe hin godhin YouTube channel kenna subscribe godhachuudhaan maatii YouTube kenna taha jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaarraa qabadee dhufeetti isin ceessa. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr.Abiy Ahmedin durfamu qabsaa'ota hedduu mana hidhaatti erga ol guuree booda maatii qabsaa'otaas dararuu itti fufeet jira. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti namoonni hedduun sababa siyaasaatiin shakkamanii mana hidhaatti kan ol darbaman tahullee garuu hanga ammaatitti poolisiin mana murtiitti isaan dhiyeessee ragaa qabatamaa irratti dhiyeessuu hin dandeenye. Ta'us garuu namooti kunniin mirga wabiitiin yookaan bilisaan osoo gadi hin dhiifamin ammas seeran ala mana hidhaatitti rakkataa jiru. Namoonni kunniin poolitikaan shakkamanii kan mana hidhaatti ol darbataman yoo ta'u badii tokkollee qabaatanii osoo hin tahin badiin isaanii dhageettii guddaa uummata biratti horachuudhaan mootummaa caaluu isaaniitiin mootummaan shakkii guddaa jara kana irratti waan horateef borgaafa filannoo gaggeessinu filannoo na injifachuu danda'an jedhee waan yaade qofaaf namoota kanniin karaa irraa maqsuudhaan filannoo dirree walabaa irratti gaggeeffachuuf akka tattaafataa jirutu mul'ata. Qabsaa'ota kanniin mana hidhaatti erga ol darbee booda maatii qabsaa'otaa hedduus mana hidhaatti dararaa jiraachuun beekameeti jira. Qabsaa'ota hedduu mana hidhaatti ol darbee kanniin immootu biyyarraa ari'ee warra biyyarraa ari'ee ilmi keessan eessa jira jechuudhaan akka waan abbaan ilma waggaa 18 oliif itti gaafatamutti maatii isaa dararaa jiraachuun beekameeti jira. Bifuma kanaan obboleettii Jawar Muhammad magaalaa Adaamaatti tan daldala irratti bobbaatee Mishaa Siraaj Muhammad mootummaan akka malee dararaa jiraachuu fi guyyaa kaleessaa mootu suuqa isii Jalaa saamuu fi hojjettoota suuqa isii Jalaa hidhuun beekameeti jira. Gabaasni OMN irraa arganne akka mul'isutti mana daldalaa obboleettii obbo Jawar Muhammad kan taate Mishaa Siraaj Muhammad irratti tikni mootummaa saamicha raawwachuu gabaafame. Magaalaa Adaamaa keessatti hojii daldalaatti bobbaatee kan jiraattu obboleettiin obbo Jawar Muhammad guyyaa kaleessaa poolisiin federaalaa fi Oromiyaa suuqii daldalaa koo saamuudhaan meeshaalee birrii 200,000 olitti tilmaamamu na jalaa fudhatan jechuun Mishaan obboleettiin Jawar Muhammad OMN itti akka himte OMN gabaaseeti jira. Adde Mishaa Siraaj jiraattu magaalichaa yoo taatu hojii daldalaatti bobba'uun ishee waggaa guutuuf akka deemu dubbatti. Akka lammii Itoophiyaatti gibira daldalaan tokko baasuu qabu baasee hayyama guutuudhaan hojiitti bobba'ee utuun jiru sababa obboleettii Jawar Muhammad ta'e qofaaf mootummaan amilee maatii kootii miidhuuf rakkoo dinagdee keessatti na kuffisuuf jechuun OMN itti dabaltee himteeti jirti. Akka Mishaan jettutti obbo Jawar Muhammad hidhamanii as dhiibbaan mootummaatiin kallattiif alkallattiidhaan maatii obbo Jawar irratti godhamaa jira. Lakkoofsa herrega baankii maatii obbo Jawar akka hin sochoonetti cufamuu irraa hanga dhaabbilee daldala isaanii dhuunfaan qaban saamamuutti qaqqabeeti jira. Guyyaa kaleessaa tikni mootummaa konkolaataa lamaan meeshaalee manaa daldalaa kootii saamee fe'atee deemee kan jettu Mishaan bakka isaan meeshaa saaman kana geessaniif sababa maaliif akka saaman gaafattus deebii hin arganne jetti Mishaan. Guyyaa har'aa kanas tikni mootummaa konkolaataatiin dhufanii hojjettoota suuqichaa to'achuun fudhatanii deemaniirus jechuun haala achi jiru himteeti jirti. Obbo Jawar Muhammad beellama mana murtii duraanii irratti yeroo dhihaatan sababa koo dhiibbaan maatii irratti godhamu dhaabbachuu qaba jechuudhaan mana murtiitti iyyatuun isaas ni yaadatama. Ani nama biyyaati nama siyaasaati jechuun dubbachuun isaas ni yaadatama. Garuu manni murtii jecha Jawar Muhammad kana dhagahullee kallattii furmaataa kaa'uu hin dandeenye. Gochi kun maatii obbo Jawar Muhammad qofa osoo hin tahin maatii qabsaa'ota hundaarratti akka raawwatamaa jiru ragaan kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa arganne ni addeessa. Maatiin akka obbo Baqqalaa Garbaa fi maatiin akka obbo Arafaat Abubakarii fi akkasuma maatiin Hamzaa Boranaa irraa mootummaan kuniin dhiibbaa hamileetii fi qorqalbii irraan gahaa jira.
akkasuma hidhamtoota siyaasaa guutummaa Oromiyaatti hidhaman mootummaan kun dhiibbaa hamaa irra dhaqqabsiisaa jiraachuun gabaafamaatii jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa erga qabsaa'ota hidhee amma mootu itti darbee maatii dararuun kun gadhummaa mootummaa kanaa agarsiisa jechuun qeerroon Oromiyaa jara muree diinummaa mootummaa kanaa ifaatti labseeti jira. Mootummaan kun mootummaa diina Oromooti. Mootummaa hidhamtoota siyaasaa hidhaatti ol darbee maatii isaas dararuu mootummaa gadhee irraa maahiti. Kanaaf mootummaan kun humnaan Oromoo bituu hin danda'u. Oromoon bahaadhihaa kaaba kibbaa wal tahee afaan tokkoon akkuma wayyaanee ofirraa buqisetti mootummaa bilchiginnaa kanallee ofirraa gaggeessuu qaba jechuudhaan qeerroon yeroo gabaabaa keessatti marii taasisee guyyaa mormii akka labsuu fi mormiin kun immoo kan xumura gabrummaa akka ta'u qeerroon marii irra jiraachuu beeksiseet jira. Mootummaan abbaa irree kan kana godhaa jiruuf qabsoo Oromootiin kan rifate akkasuma abdii kutachuu irraa kan ka'e waan qabatuu fi gadhiisuu wallaalee maatii qabsaa'otaa dararaa jiraachuu isaa qeerroon jara muree himeet jira. Yeroo ammaa kana qeerroowwan hedduun mana hidhaatti kan ol guramaa jiran ta'ullee qeerroon hidhaa fi ajjechaan qabsooteen irraa duubatti nuun deebisu. Dhawaata namni hidhamuun qabsoon itti fufti. Dhawaata dhiini jiguun dhiini danfaa deema. Kuni inumaayyuu beenzila qabsoo kennaati. Qabsoo irratti nu kakaasa malee qabsoo irraa duubatti nuun deebisu jechuudhaan qeerroon Oromiyaa jala sararuun himaniiti jiru. Amirri biyya Kuwait du'aan addunyaa kanarraa boqachuun gabaafame. Amirri Kuwait Sheikh Sabaa Al-Sabbaa ganna 91tti du'aan addunyaarraa boqate. Isaanis obboleessa isaanii ganna 83 fi ilma isaanii Sheikh Nawwal Al-Ahmadiin bakka buufaman jedhameet eegamaa tures buufameet jira. Ji'a adoolessaa keessa yaala argachuuf gara Ameerikaa imalanii kan turan Amirri Kuwait du'aan biyya Ameerikaatti du'aniiti jiru. Sheikh Sabaa Al-Sabbaan biyya boba'aadhaan badhaate erga bara 2016 bulchaa kan turan yoo ta'u waggoota 50 oliif wixinee hariiroo biyyoota biroo irratti hojjechaa turaniiti jiru. Amirri kunis waldhabdee biyyoota Arabaa gidduutti uumamaniif araarsuu keessatti gahee ol aanaa qabu. Akkasumas waldhabdee ammatti Saawud Arabiyaa fi deeggartoota ishee fi Qatar jidduutti jirus jaarsummaa jidduu seenanii turan. Kuwait waraana Siiriyaa keessaa harka galchuurraa kan of qusatte ta'us konferansii gargaarsaa hedduu Siiriyaadhaaf qopheessiteeti jirti. Sheikh Sabaa erga Amirri duraanii Sheikh Saad Al-Abdallah sababa fayyaa isaanii guyyoota 9 qofa tajaajilanii aangorraa bu'an booda bara 2016tti ture kan aangoo biyyattii qabatan. Yeroo bulchiinsa Sheikh Jabir Al-Ahmaditti ministeera muummee ta'uun tajaajilaniiti jiru. Achi dura bara 1963 hanga bara 1991tti akkasumas bara 1992 hanga bara 2003tti ministeerri hajaa alaa ta'uun hojjetaniiti jiru. Kuwait lammiilee biyyoota biroo miliyoona 3.4 dabalatee baay'inni lakkoofsa uummata ishee miliyoona 4.8. Biyyattiinis qabeenya boba'aatiin addunyaa irraa sadarkaa jahaffaarratti akka argamtu gabaafameeti jira. Dabalataanis biyya Ameerikaa waliin michooma gaarii kan qabduu fi biyya waggoota 260 darbaniif maatii saabaadhaan bulaa turteedha. Amirri siyaasaa keessatti aangoo aanaa qabu paarlamaa to'achuu yookaan diiguuf akkasuma filannoo taasisuuf aangoo guutuu nama qaban ture. Amma garuu gaddaan boqotanis itti aanan isaanii bakka buufamee jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu.